Ashama akkam jirtan hordoftoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadhan isinii dhiyeessa. Hojii gama qorannoo qonnaatiin raawwatameen iddoowwan kanaan dura margee hin beeknetti misooma qamadii babal'isuu danda'amaa jira jedhaniiru pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Waggoota 4 dura jalqaba sochii kana irratti uwwisa waliigalaa qonna qamadii gannaa fi jallisii hektaara 900 irra ga'ee ture. Bara oomishaa 2014 2015tti hektaara miliyoona 2,500 irraan gahameera. Bara oomishaa 2015 2016 kanatti ammoo mala saayinsawaa gama dhaabbilee qorannoo qonnaatiin argaman bal'inaan fayyadamuudhaan lafa gammoojjii hanqina roobaa qabanitti jallisii fi rooba xiqqaa argametti fayyadamuudhaan babal'isuun gara hektaara miliyoona 4,700tti dachaadhaan ol guddisuun callaa kuntaala miliyoona 100 fi miliyoona 80 argachuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jira jedhan. Godina Harargee lixaa gammoojjii aanaa mi'eessootti qamadiin misoomaa jiru haala gaarii irratti kan argamu yoo ta'u, kanaan dura naannoo kanatti qamadiin kan hin oomishamne qofa osoo hin taane sababa gammoojjummaatiin hawaasni keenya sagantaa seeftineetti irratti hirkachuudhaaf kan dirqame ture jedhaniiru pirezidaantichi. Ulfinni qorattoota dhaabbilee qorannoo qonnaa uummata keenya yaada kana nurraa fudhatee fi hooggansa keenya maraaf haa ta'uti boqonnaa seenaa haaraa banuutti jirras jechuudhaan karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin dhaamaniiru pirezidaanti Shimallis Abdiisaa. Manni marii qindeessaa hirmaannaa uummataa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa sosochiin deeggarsa hidha haaromsaa sadarkaa biyyaatti ji'a tokkoof turu eegalamuusaa ibsaarra miidiyaaleef kenneen beeksiseera. Sosochiin kun mata duree hidha koo xumursiisuudhaaf waadaa koo nan haaromsa jedhuun guutuu biyyaatti kan gaggeeffamudha. Sosochii kanaanis birrii miliyoona 500 hanga miliyoona 700 walitti qabuudhaaf karoorfamu daayirektarri itti aantuu waajjira piroojeektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Aadde Fiqirta Taammir himaniiru. Utensi bishaanii marsaa afuraffaa fi kan xumuraa hidha haaromsa guddichaa laga Abbayyaa milkaa'inaan xumuramuusaa ni yaadatama. Hidha haaromsaa guddichi waggoota 12 darban hirmaannaa lammiilee biyyaatiin ijaaramaa turuu fi kanaanis birriin biliyoonni 18 fi miliyoonni 400 walitti qabamu daayirektarri itti aantuun waajjira qindeessaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Aadde Fiqirta Taammir himaniiru. Bara 2014 hirmaannaa qaamoleen hawaasaa garaagaraa taasisaniin birriin biliyoonni 1 fi miliyoonni 100 walitti qabamuu fi bara 2015tti ammoo birrii biliyoona 1 fi miliyoona 500 walitti qabamuu himaniiru. Yeroo ammaa kanatti ijaarsi hidha guddichaa dhibbeentaan 93 irra ga'uu dubbachuudhaan ammas piroojeektii kana xumursiisuudhaaf birriin biliyoona 50 hanga biliyoona 60 akka barbaachisu himaniiru. Kuni kana nutu jiru qabeenya bishaanii Itoophiyaan qabdu sirnaan itti fayyadamuudhaaf hojiin odeeffannoo walitti qabuu fi teeknooloojii ammayyaan deeggaramee hojjetamaa akka jiru ministeerri bishaanii fi inerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa himaniiru. Teeknooloojiin odeeffannoo qabeenya bishaanii sirnaan bulchuudhaaf bakka qabeenyi bishaanii itti argamu addaan baasuun misoomsuu fi tooftaalee itti fayyadamaa akeekuudhaaf kan gargaaru akka ta'e himuu isaanii tajaajilu Itoophiyaatu gabaase. Konferensiin nageenyaa fi misoomaa hawaasa aanaalee ollaa godina Wallagga Bahaa fi Kaamaashii hirmaachisee aanaa Limuu magaalaa Arqumbeetti taa'ameera. Konferensichis waajjira qindeessaa nageenyaa fi misooma waliin naannolee Oromiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaatiin kan qophaa'edha. Waltajjicha irrattis bakka buutonni hawaasaa fi hooggantoonni aanaalee ollaa godinaalee lameenii hirmaataniiru. Kaayyoon konferensii kanaas nageenya cimsuudhaan misooma waluudhaaf dhaabbachuu keessattuu hawaasa kanaan dura rakkoo nageenyaa tureen qe'eerraa buqqee deebisuudhaan dhaabuudhaaf
misoomawwan mancaan iddootti deebisuu akka ta'e bulchaan ittaanaan godina Wallagga Bahaa obbo Gammadaa Tafarraa himaniiru. Rakkoon darbee akka hin deebineef tokkummaan misoomaa fi nageenyaaf akka tumsan hirmaattonnis dubbataniiru. Waltajjii kanarratti marii taasifameen hoogganaan waajjira qindeessaa nageenyaa fi misooma waloo mootummoota naannolee Oromiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa obbo Firoomsaa Salamuun duudhaa waliin jireenyaa ture cimsuun akka barbaachisu dhaamaniiru. Dhumarrattis sanadni waliigaltee obbolummaan misoomaa fi nageenya waloof tumsuu akka mallattaa'ee gabaafameera. Waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadhaa. Nagaatti fayyaa ta'aa.